Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afurii afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbat kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبجمتوتا هردفتوتا سجنتا راديو داندي هكا جالاليف كبجن إسنيف كمنو لجينيف تبيت أمراني إدو إسن جرتان بيا كيساف بيا علد كمرتين وقا دقدمي لما إسنيف تمرامي كمرتين وقا قراني سديتيف قراني شنيف وقا تربا إسنيف تمرام كم بيا كيساف كم بيا على جرتان كان أمنتي مسلمة هردفتان كان همتامي كان الرت مرامي hunda keeysanidha kan irratti murame hunda keenyadha hawaasa muslimaan alas kan irratti murame kan murteen badiif hidhaan waggaa 22 irratti murame hawaasa mirga gaafatu hawaasa gaafii haqaa gaafatu hawaasa mirgi koo haanaaf kabajamu jedhu hunda irrattidha. Eeyyen dhaddacha mana murtii mootummaa biyya keenyatti haqni guutumaan guututti hamma awwaalamtee mootummaan abbaa irree qawwee ofiidhaan humna isaa abdate biyya bulchuu hamma eegalee turee bubbulee jira. Eeyyen biyyattiin keenya gadadoof roorroo hedduu keessummeessaa asiin baate kun ammas gara baditti malee gara qajeelumatti mootummoota kanaan deemaa jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyyattii keenya kan biyya akka biyya olloottan keenyaa biyya guyyuu dhukaasni keessatti biyya guyyuu manni keessatti burkutaa'u biyya guyyuu namni keessatti ajjeefamu biyya guyyuu namni keessatti akka laayyootti gubamuuf ajjeefamu akka taatuudhaaf mootummoonni kun karaa banaa jiru fakkaata. Eeyyen nuti hawaasni musliimaa hawaasa nagayaati takkaatu dhagaas hin darbanne boombii isaan jedhan shororkummaa isaan jedhanus irraa fagoo jirra. Isaan ofii isaanidha hawaasa shororkeessanii shororkeessitoota ofii isaanidha uumuu barbaadu. Kaayyoon isaanii kanaadha. Biyyattiin keenya kun akka nagayaadhaan deemtu barbaadaa kan jiran hin fakkaatu. Biyyattii keenya kallattii jijjiirsisanii kallattii waraanatti galchisiisuu barbaadu. Nuti immoo hawaasni musliimaa hawaasa nagayaati. Gaafii nu gaafanne gaafii mirgaati. Gaafii nagayaati. Gaafii kennaaf deebii hatattamaa nuuf kennaa jedhaa jirra. Har'a kunoo maatiin koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa ulamaa'onni keenya beektonni hayyoonni hunduu kallattii hundaan mootummaan kun dhaabbatee of ilaaluu qaba. Biyyattii kana kallattii hin taane keessa galchuudhaaf deemaa jira. Of ilaaluu qaba. Biyyattiin roorroo keessaa bahuu hin dandeenye keessa galchuudhaaf tattaaffii cimaa kan taasisaa jiran hawaasa osoo hin ta'in qaamota mootummaarraati. Nageenya yookaan barbaadu ta'e misooma yookaan barbaadu ta'e jalqaba nageenya ummataaf mirga ummataa kabajsiisuun isarraa dirqama. Misoomni kan dhufu yoo nageenyi jiraatedha. Har'a diyaaspooronni biyyattii guddifna jechuudhaan guyyaa diyaaspoorota jechuudhaan hawaasa gowwomsanii lafa sanii kennina kana sanii kennina jechuudhaan hawaasa gara biyyatti galchaa jiru. Hawaasni keenya yeroon inni gowwummaa akkasiidhaa fi harka kennatu fagoodha. Garaan bultoota fi warra argitee qarshiidhaaf warra argitee taayitaadhaaf bule malee hawaasni keenya rakkoon kun hunduu osoo biyya keessatti gaggeeffamu kan ummata isaanii gurguratan kan ummata isaanii dabarsanii kennanii mootummaa kana faana dhaadheeffatan nurraa himiti borseenafis gaafatamuuf ta'u. Misoomni kan jiraatu yoo nageenyi jiraatedha. Hawaasa nageenya qabattu misooma kana gaggeessuu danda'a. Hawaasni nageenya hin qabne misooma kamii gaggeessina? Lafni isin har'a ummataaf qooduuf deemtan kun lafa zulmiidhaan ummata Oromoo ummata nagayaarraati buqqiftanii miskiinarraa buqqiftanii kennitan ta'uu beekuudha qabdan. Kan lafa kana fudhachuudhaaf deemtanis lafa zulmiidhaan ummata keessan irraa buqqisan irraati fudhachuuf deemaa jirtan. Qaamonni mootummaa kun jiruun isaanii abadan hin jiraatan. Guyyaa tokko bakka kanarraa ka'uun isaanii hin oolu. Ni ka'us humni nagayaa humni ummataa kun bakka irraa isaan buqqaasu hin oolu. Humna nagayaa fi humna ummataa dura dhaabbachuu dhaan har'a isaanitti fakkaachuu ni mala. Har'a waggaa 22 waggaa 18 sanii olis murtee kennuu ni danda'an. Garuu mootummaan kun waggaa 22 miti daqiiqa 22 rabbii isa tursiisuu hin dandeenye akka qabnu beekuudha qaba. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya
hundumtu keessan kallatti jirtan hundaan wal ijaaraa wal dammaqsaa qabsoo kan kallattiilee adda addaadhaan gargaaruu dandeenya qabsoo kan kallattiilee adda addaadhaan faana buune duka buune shoora kenna taphachuudha qabna namuu dandeetti rabbiin subhanahu wa ta'ala isaa kennee qaba زمن رسولت عليه الصلاة والسلام كان ولالو دنده ولالو دن قماتشسا كنا كانوا منك أبو في دنديتي ورانك أب كان أكا خالد ابن الوليد سيف الله المسؤول كرا ربي رتي ببه دن جهاد تاسسو دن قودة ثاني بان إسان كان مو كبين ثاني ديني ربي فكنو دن كرا ربي رتي قماتشساني تاسو إسان كان أكسما جد أبدو تغرغارو دن كرا ربي رت ديني ثاني غرغار كان مو كرا ربي رت بيكم سساني دن علمي ثاني دن hawaasa leenjisuu fi hawaasa kakaasuu irratti hojjetu kanaaf hundumtu kenna shoorri kenna maalidha kan jedhu of haa ilaalluti dhageeffattootaaf hordoftoota kenna nagaya san gaafachuu hin dagan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan keessan nagaa ardaan keessan nagaya qe'een keessan nagaya olma bultiin keessan nagaa yooyaa jennee harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 79ffaa adoolessa 30,2007 Oogasti 6 2015 Shawwaal 21 1436 akka lakkoofsa hijiraatti guyyaa kamisaa sagantaa isiniif tamsaatudha. kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa qophiilee sadii qabanneessanii dhiyaannee jirra akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa kamisaa keessatti qophii imala ilmii fi galmee seenaa isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra akkasumas dargaggoo Mubaarak Adam abbaa isaa dubbifnee jirra dargaggoon Mubaarak Adam umrii isaa waggaa 19 koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa wajjiidhaan mana hidhatti kan darbame qaamota mootummaadhaan roorroo fi raarriin guddaan irratti gaggeeffame yeroo qorannoo isa irratti gaggeessanis gochootaan fokkataa fi saalfachiisa ta'an qaamota nageenya mootummaadhaan isa irratti gaggeeffamaa ture dargaggeessi kun wanta kana cufu wajjiin dhaabbachuudhaan fuuldura dhaabbachuudhaan mirgi kiyyanaaf kabajamuu qaba jedhe malee wanni aan hojjedhan jiru maqaan isin naaf baaftanii shoror keessanaan jettanis ana wajjiin kan walgituu miti gocha kiyya wajjiin kan walgituu miti jechuudhaan qaamota nageenya mootummaa fuuldura dhaabbachuudhaan dhugaa jiru dubbate yeroo ammaa kana manni murtii kan gaaroo mootummaa kan siyaasa murtee siyaasaa obboleessa keenya dargaggeessi Mubaarak Adam murtee adabbii waggaa 15 dabarsee jira barataan Mubaarak Adam yeroo qabsoon awaliyaarraa jalqabu muraa kaasee koreen fala barbaaddu osoo hin filatamin dur yeroo barsiisota mana barumsaa awliyaa 50 fi akkasumas barattoota kolleejii arabiffaa 36 xalayaan hojii irraa ari'amu akkasumas barnoota irraa ari'amu akkasumas xalayaan imaam masjiida Sheekh Umar Walee muazzina masjiida Suleyman Abdallah xalayaan hojii irraa dhaabbachuu kenname irraa jalqabe qabsoo kanaadhaaf shoora guddaa gumaachuudhaan barattoota walitti qabuudhaan mana barumsaa barnoota dhaabuudhaan qabsoo kan barattoota fuulduratti finniisan keessaa isa adda durummaadhaan tuqamuudha barataan Mubaarak Adam barattoota walitti qabuudhaan kora hedduu gaggeessaa ture kora qaamonni mootummaa fi qaamonni majlisaa hedduu irratti hirmaatan irratti qaamota majlisaa fi qaamota mootummaa kora irratti argaman saalfachiisaa ture jira gaafiiwwan ciccimoof bilchaatoo ta'an umrii isaa waggaa 19 ummata musliimaadhaaf gaafataa ture barataan kun yeroo ammaa kanatti qaamota mootummaa mana hidhaa keessatti darbamee jira sagantaa keenya guyyaa har'aa kana keessatti dargaggeessa mana hidhaa keessa taa'ee nikaa hidhate kan abbaa isaa dubbifnee jirra abbaan isaa maal nuun jedha laata sagantaa keenya guyyaa har'aa kan argattan ta'a gama biraatiin sagantaa qophii imala ilmii qophiin keenya immoo inni kaan immoo qophii galmee seenaa qophii keenya galmee seenaa keessatti impaayera Ottoman yookaan Usmaan Turkii jedhaman impaayera seenaa kanaa isiniif seenessuuf ta'an hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaa kan isiniin jedhu ana qindeessaa fi gaggeessaa sagantaa kana obboleessi keessan Hamza Booranaa fi gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin tura. koreewwan kennaa fala barbaaddu hawaasa muslimaa zoonii tokkotti walitti akka deebi'an maddoonni oduu kenna kaleessa kan nuuf gabaasanii isiniif dhiyeessinu mutaa'u yeroo ammaa kanatti ustaas Abubakar Ahmed ustaas Ahmed Dinjabal ustaas Kamil Shamsoo ustaas Sayyid Ali gaazexeessaa Yusuf Geetaachoo akkasumas ustaas Ahmed Mustafa akkasumas Ken Muhammad Abaate fi obboleessi Ken Abdurrazzaq Akmal yeroo ammaa kanatti zoonii tokko mana hidhaa Qaallitti akka argaman maddoonni kenna nuuf gabaasanii jiru kabajamtoota dhageeffattoota hordoftoota kenna mee jalqaba qophii imala ilmii isiniif qabannee dhihaanna sagantaa imala ilmii torbaan darbe keessatti turtii Sheekh Taahir Abdul Qaadir Abdul Aziz Alaruusi wajjin goone kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama
torbaan darbee waa'ee barnoota fi dhaabbilee barnoota isaan dhaabanirraa osoo dubbannu baallama qabanni adda baan. Eeyyen mashaayikoonni keenya biyyatti keenya keessatti haala mijataa argatan hundatti fayyadamuudhaan barnoonni akka biyya keessatti babal'atuudhaaf diiniin islaamaa akka biyya keessatti babal'atuudhaaf dhaloonni kun kan barnootaan qarame dhaloonni kun kan beekumsaan qarame akka ta'uudhaaf yaalii guddaa ifaajee guddaa taasisaa turaniiru. Eeyyen hojiin guddaan isaan hawaasa keenya buusan dhaloota haaraa qaruu danda'ee jira. Alhamdulillah dhaloonni isaan qaranii dhaloonni isaan manneen barnoota hedduu dhaabuudhaan sadarkaa tokkoffaa hamma qophaa'inatti subhanallah rabbiin subhanahu wa ta'ala ifaajee isaanii irraa jaalatu dhimma kanarraa osoo wal haasofnu sagantaan keenya torbee darbee raawwanna argate inshallah sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti dhimmuma kana itti fufnee mari'anna turtiin keessan nu faana haa ta'u. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaan hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. Imana ilmi karaa sunnaarratti ilmi barbaadi kuma mara. Qophiin imala ilmi torbaanitti al tokko isiniif dhiyaata. Fannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessifna. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmi barachuudhaaf ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiifna. Ilmi barbaadi. Barachuun keenyatu ummataaf sodaadha. Maaluma qooyi ummanni musliimaa yoo barate namni tokko barachuun misooma akka mootummaan biyya keenyallee akka seerrillee jedhutti garuu barachuun ummata musliimaa kun sodaa ta'ee namni musliimaa kallattii hundaan baratee yuunivarsiitii keessa seenee keessattuu diinii isallee ka beeku yoo ta'e rakkin isan immoo wanni isin gaggeessitan diinillee ka baratedha nama barsiisuu qofa osoo hin ta'in amantillee hin dhiisin jedhaa jirtan amantillee beekuu qaba waan jedhullee barataa keenya yoo qajeelcha kenninuuf haala karoora nu kenna kanatti yoo deemtani lammii addaa taatanii argamtuu namni isin doroggomu jiru. Lammi biyyallee misoomsu. Lammii biyyaa ka nagallee buusu. Ka amala gaariillee barsiisu. Lammii biyyaa addaa fakii taatanii ka nama karaa keessan qabate kana malee isiniin doroggomuu hin dandeenye. Waan namni biraa qabu isin qabdanii waan namni biraa hin qabne itti dabalattanii akkana jabaadhaa jennaan. Garuu maa sodaatamaa in gorsinas warrallee nam tokko in gorsina jaran ummanni kun lammi biyya kanaati biyya kana guddisuun iyyaalama qaama tokko qaamni biyya kana qixxeen isaa laamsha'ee qixxeen bichaan dalagee biyya hin guddisu biyyi kun hin guddateennan qaamni isaa martuu bakka tokko socho'ee misooma irratti bobba'u guddata kana isin gargaaraa jirran waan wanni balleessine jiru qaamni kuni gimma qixxeen isaa laamshoo ta'e qixxeen tokko dalagee guddinni hin argamuun dhufu kalaam shee kun gad harkisa fi'aa ta'a ka biraati irratti haqiqata dubbi akkaan hikmaa qabdu takka dubbataa jirtanii rabbi isa irraa jaalatu kana hojjenna waan badaan hojjennu wooma isinii tolu hojjetaa jirra jennaan wanni sodaatamuuf silaa sodaatamuun qabu wanni sodaatamuuf haquma yaaduu dhabuu irra ta'a yoo ta'e haquma yaaduu dhabuu fi mirgi nama maraafuu lammii biyya kanaa maraafuu wal qixa kennamuun hin ta'u jedhee nama amanuutu jiraata ta'a naalbaatan beeynu silaa muslimnis laamshoo ta'ee hafuun rakkoodha inni kun illee jabaatee wal qixa yoo guddataniitiin jedhan wal qixa misoomni argama sirriin kana laalchi biraa immoo laalcha beeraawii miti laalcha biyyoomaati miti minaalbaata laalcha namootaa ta'uun hin danda'amu laalcha namoota politikaa geggeessuu ta'uun hin danda'amu. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan ustaz ibsa akkaan gad fakeenyadhaan illee immoo ibsa akkaan hikmallee baadhatteedha ibsiisan kennaa jirtanu rabbi umrii keessan nuuf haa dheeressu adeemsi ilmi keessanis adeemsa karaa dheerati akkasumas tajaajilli inni isan
namoonni tokko baratanii biyya baratan san keessatti hafanii hojii barbaadatu lakki ummata kiyya tajaajila jettanii galtanii akkuma mootummaan dimokiraasii jedhee dhufe kat waan kana keessa ummanni keenya faayidaa qabaachuun isaanii mala jettanii hojiitti seentanii dhaaba yeroo jalqabaaf dhaaba islaamaa kana dhaabdanii hojii guddaa hojjettanii jirtan dhaabni kun manneen barnoota hamma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa dhaqqabu barattoonni keessan hamma yuunivarsiitii seenanii ba'anii yeroo ammaa kanatti hawaasaaf tajaajila kennaa jiran dhaqqabanii jiran alhamdulillah mee haala kanaadhaan yeroo ammaa kan hojiiwwan keessan sun maal gubbatti dhaabbatan hojiiwwan keessan sun akka natti fakkaatutti zamana kana keessa zamanaa dhiyoo kana keessatti himannaan dhaaba irraa baname keessa dhaabni tokko dhaaba keessan kana natti fakkaata yoon dogongoruu baadhee na sirreessitanii dhaabni keessan sun immoo bilisaan lakkifamee jira natti fakkaata yeroo ammaa kan mee waan kanarraati hamma eessatti deemee maalirratti dhaabbatee amma immoo maalitti jira waan jedhurraati. Manni gaafa dura waldaa da'awaa fi beekumsa islaamaa jedhuun jala qabne misoomaa fi amantiilee waliin dalagaa turre booda akka lakkoofsa faranjiitti 2009tti labsiin tokko ba'ee labsiin ኤጀንሲ ijaarame የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ jedhamee mootummaan Itoophiyaa mootummaan federaalaa jaarmaa tokko ijaaree labsii baase labsii kana keessa hojii misoomaatii fi hojiin amantii addaanaa bahu jedhee waan akeeka kana jira hojii keenya keessa hojii misoomaatu jira 70 amma 70 gadhiisuu fi istiraatiijii keenya irratti hojiirra murteessaa ta'e hojiirra ummataaf bu'aa qabu jennee ka qabne isa gadhiifnee isa haquu hin dandeenyu sarrazu seera kanaan waliin deemuu nu barbaachisa waan jedhuun jaarmaa qirincaafi damee misoomaa jenneet jaarmaa ijaarre jaarmaa sun ijaarree waan misoomaa waan barnootaa gara isaa dachaafne waan amantii ka hundeessan irratti dhiifne amma fakkaanii gaafa rakkoon kun dhufu ani hoogganaa jaarmaa haroo kanaati nama beekumsa adraagoot maabar jedhama ani siraas kaajii isaati durataa mana kanaa ta'ee geeggessaa odoo jiru rakkoon dhufe ani illee hidhamee jaarmeen illee kassafame jaarmeen illee himatame booda gaafa waggaa tokkoo fi gara ji'a jaha turree biyyiiniidhaan gooddanyoota kennaa warra manguddoota nama 10 wajjin jaarmoinis ka himatame lama lachuu manni murtee bilisa godhee baase booda bilisa godhee baasee hojiin addaan citee jira waggaa 2 fi homaamano hidhamne kana amma hayyama haaromsuudha inni gaafanne ejensi naga ji'a 10 akkana deddeemneet hayyamni keessan hin haaromuu nuun jedhe dubbiin garaallee nuun qatu waan goonuun qabnu ol iyyannoo lechi keessatti darajaa inni jiruun boodaatti deemne haga irraa caafiitti sanuma ta'ee sanuma irratti mirkaneessuu ta'ee nu hayyama nu kennuun waan danda'aminiif achirra deebine ammas nus abdiin kun nu karaa biraatiin gurmooyne taara lafaa kaafneet galmooyne nu galmeessanii dhogguun danda'anii seerri nu hayyama amma hojii keenya san hojii misooma kanatti haara'u kanatti as kalabbadne salaan beekumsa adraagoot maabar jedha maqaan isaa kuni isaan sochootti jirra manniin barnootaa kan dur geeggessuus miidhamni irra ga'uun odumaa jiru lafuma jalle immoo waan nu tilmaamaa deemna rakkoon yoo dhufe maal ta'a ka jedhu rakkoon dhufuu danda'a yoo rakkoon nutti dhufe manniin kun maal haa ta'u ka jedhu wanni yaanneen mu jira keessaa akka guguddate gara haayiskuulaatti siqe kana akka inni uf danda'u 190 akka inni uf danda'u jirra ka jiddu galeessa jiru ka elementarii irra jirus garii akka inni uf danda'u goonee jirra oduma waan kana rakkoon kun dhufiniin dura socho'atuma jira martu itti dabaluu yaanna malee isaan qisuu yaannu ittuu lakkoofsa daballee socho'uu yaanna rakkinna dhufus akkanumatti nulleen kutannoodhaan akka kennanneen gallee rafnu kaleessa maaliif kaane amma maaliif galla harkan kennanuudha kun ta'uun qabu siin jiru qabsoodha keessi nu duruma hojii kana jedhananu saantimeetira argachuu dalagaan jiru beeka itti miidhamneet wareegama kenninee dalagaa jirra beeka qabsoodha ammoo nuuf beeka akka namaa galutti akkana hin waan itti qabsoo godhuu dandeenyutu kana
waan immoo bu'aan isaallee uummata gaarii ta'utu kana hojiin keenya qabsoo warri hojii kanan waliin hojjetaa taatan kana nu beeka ati nu hirmaadha qabsoo kana isinis waa lama hojjedha dhagaa tokkoon simbirri lama darbachuu dandeettan gara kaaniin bu'aa wannoon qoonqoon keessanillee daabboon keessanillee asuma argama gara kaaniin immoo yaada keenya kanas yoo fudhattan in argattan kanallee in argattanii waan bu'aa keessanii ka mindaa keessanii sin argattanii kanarraallee bu'aa argattu kanallee hirmaadha akkatti beeka amaanaan ummataattis isinirra jira ummata daabboo guyyatti sadi nyaachuun dandeenyetu isin barsiise horiin isin ittiin barattan kun ka ummataati ummatarraa fuudhame gibira ummanni baasuun abbaadha keessantummoo ilmaan keenya haa tartu jedhee waan qoonqoo nyaatan waan dirra ofii isarraa qoodaniit ittiin barattanii idaa isinirra jira nurrallee idaatu jira isinirrallee jira kanas beeka ammas immoo muslima namni taate sawaaba rabbiillee itti argachuu dandeetta hoytanii yatte niyyadhu mata tajaajila jechaa niyyadhu sawaaba rabbitti sii kenna hujii tolchuu irra si gargaara xiqqoo maswaata kafaluu irra si gargaara gara kaaniin immoo hujii intiin mindeeffamte mindaallee itti argatta gara kaaniin immoo dubbii kana immoo hujii ummataa tajaajilaati rabbirraa itti argadhatti itti niyyadhu waan niyyatti san rabbirraallee argatta hujii kana tolchuu irratti illee si gargaara hujii tolchuu irratti si gargaara sammuu keessatti wanni kun yoo fudhatame yoo hujii tolchite immoo mindaan keetillee guddataa deema akkana gorsina ajiba siyaasan keessanuutu siyaasa ajaa'ibaati maashaallah rabbi sanarraa jaalatu akka namni hojii isaa san jaalate itti gaafatamummaan itti dhagahamee hojjetu itti hasaasuftan hojjetoonni kenna magaafa nu hidhamnu gara hojjetaa dhibtu jira mana barumsaa bicha irratti kadabu hojjettoota 500 kun mana waan hojii misoomaa irratti bicha ka bobba'u ka biraa netti dhiisi kun hunduu mindaa qaba maal jedhe warri baay'een hamma gaafa mana keenyarraa bakka mana barumsaa kana dhaquu beelli nu kuffisee karaatti kufnee dadhabnuutitti hin dhiifnu dalaynanii dalagan akkasumatti dalagan haga isa mana hidhaa keessa jirtu kana hunda jarri dalagatti jira booda rabbiillee rahmata godhee fi mindaan isaaniitis rabbi karaa laaffisee fi dalaguu ture alhamdulillahi rabbil alamin mee boodatti isin deebisee dhaabni keessan kun yeruma jalqabarraa dhaabbatu sanirraati isinis biyya Saudi Arabiyaa keessatti barattanii barnoota akka gaarii achii fudhattanii atta saqaafallee akka gaariitti achitti argattanii dhaabni kun yeroo jalqaba dhaabbaturraa kaasee bakkaarsa kana irratti qarqaarsi maal fakkaata ture hawaasa keenya cina kana dhaabbatu keessattuu biyyi keenya kun biyya Habashaa kun akka biyya kabajamtutti ilaalama bakka hundaadhaan haalli kun akkam ture akkam fakkaata ture rakkinoonni jiru karaa hawaasaatiin jechuudha karaa hawaasaatiin dhaabbata kana cinaa dhaabachuu ture tajaajila irraa argata barnoota irraa argata gargaarsallee irraa argata gargaarsaas argata haa ta'u booda hawaasan gargaarama jechuu dhaabni guutuma guututti jechuu moo haala akkamiin hawaasa gargaaruu ture booda hawaasan gargaaramu letti seenee jira keessattuu mana barnootaa irratti hirmaadhaa jennee hirmaannaa gaarii hirmaatee buusee ijoolleedhaan horii buusee hawaasan gargaaramaa ture hawaasa gargaaruu ture jalqabaan booda immoo hawaasni illee baratee bu'aallee argee jaarmoynummaan kun hawaasan gargaaramutti jijjiirame akkana barakallahu fiikum jazakumullahu khairan ustaz mee amma garri an itti deemu hojiiwwan keessanillee argine akkasumas immoo cufamuu dhaaba keessanillee dhageenne dhaabni keessan eegi cufameen boodallee immoo gallee hin teenne gallee ofirraa arafna nigditti deemna gara boorana kana bu'ee diqqoo shirriixii matatti hidhadhee horii naggaadallee osoo hin jedhin harkan kennu jettanii ammallee dhaaba haaraa bantanii maqaa salaam jettanii itti moggaaftanii kaatanii jirtan toleme kana hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala sanirraa haa jaalatu inshallah sagantaan kunini sagantaan qophii imala ilmi keenya kunini kan guyyaa har'aa mee gama goolabutti deemaa jirra waan ta'eef namu hunduu adeemsa bu'aaf ba'ii jireenya isaa kana keessatti wanta khayrii wanta guyyaa gammadu qaba guyyaa immoo akkaan itti gaddee itti dhagahamu qaba adeemsa keessan kana keessatti mee muudannoowwan iddatan
gara ergaawwan dhalootaaf dabarsuutti osoo isan hin taakkisiisin guyyaan isan guyyaa akkasii kan akkaan gadde jettan guyyaan immoo guyyaa akkaan gammade jettan irraati wanni isan yaadattanii nuuf qooddan. Jira guyyaani akkamaan dhagamee gaddisiifamu gaafa rakkoon kun dhufu rakkooni karoora qabatee dhufe amantii biraa fidamee dhiibbaa amantii biyya keessa jiru irratti godhuu fi hojii keenya kanallee dhiibbaatti godhuu fi dhaabuuf kana dhufe eega hojiitti seenne wanni akkaamaa itti gaddine wanni kuni waan amantii ol namni waan jaalatu hin qabu rakkoo amantii keenya fidaa hojii amantiif hojjetamu irratti illee rakkoo fida ka jedhu waan kun waan hammaatu dhufe isatti gaddine wayita wanni kun dhufu karoorri isaa socho'iinsi isaa dhufu akkaamaa katti gaddine isa kalammata wanni nama gammachiisu hedduu ta'u argama isarraa ani bakka hidhaa mana hidhaa wayita jiru dhufee namni wayita nu dubbisu maal gaafadhe manniin barmootaa maal ta'e jira jennaan manniin barmootaa akka gaarii deemaa jira naan jedhan wanni ani akkamaatti gammadiisa. Subhaanallah. Kana fakkaata. Barachuun namaa sunu manni barumsaa sun akkuma isan mana hidhaa keessa jirtani akkuma isan hidhamtan sun manneen barnootallee waan hidhaman seetan isan. Kanas information oduun argatiin turre. Ji'oota hedduu turre booda manniin barmootaa tokkoon dhaabanne martuu deemaa jira naan jedhanii wanni isaa walitti gammadeen jiru. Barakallahu fiikum hojiin keessanuu kanagaa hojii dhaloota qaroota waan taatee fi qalbiin keessan hundi mu'allaqatun alal ilmi rabbiin isan irraa jaalatu hojii keessan ka rabbiif jettanii dalagdan hunda rabbi isan irraa jaalatu miizaan hasanaata isa cimaa san irra rabbiin guyyaa jajjabaa san irra san yaa kaa'u ustaaz rabbumri keessan haa dheeressu dhalootni kunini dhaloota ergaa guddoo barbaadudha dhaloota kanaadhaaf akka dhummatti akka xumuratti ergaan isin dabarsitan maal fakkaata? Awalan dhaloota dhufu wanni dabarsinu furtuu waan maraatu barmoota dhaloonni lafa ka'u barmoota bootaa guddaa kennee barmoota akka gaarii haa baratu jenna. Lammata humni ummata tokko wal qabachuudha. Humni ummata tokko jechaan addaan babaanaan faca'uu ta'a dadhabuu ta'a diinaafoo dhaabachuun hin danda'amu diinni hedduu diina diinni immoo hangoo namarraa fudhateetiniin jireenya namaa balleessu qabeenya namaa saamu ka'uuna qabu kalaafaa nyaata kuni kana tokkummaan humna ofirraa ittisuuf deegallee ofirraa ittisuuf diinallee ofirraa ittisuuf kana gargaaru tokko massaaraan tokko barmoota massaaraan biraa tokkummaadha ka kana marraa irraa guddaa rabbii wal qabachuu diiniidha dhaloota dhufu diinii keessan jabeessa takka diinii jabeessuun tokkummaa jabeessuudha tokkummaa jabeessa lama diinii jabeessuun barmoota jabeessuudha barmoonni kun bootaa guddaa qabaachuu isaa islaamummaa keessatti nu amma naannoo islaamaatti dubbataa jirra wanni argisiisu ergaan dura nabiyyi Muhammad dhufte waan barmootaati qaree jedhamaan qur'aan walabo iqraa jedha iqraa jechaan dubbisi jechuudha keeka waa dubbisuun waan maraa dura barmoonni waan maraa dura jechaa mul'isa iqraa jedhaan sanuu ukkaamsee jibriil ka itti ergame jibriil huunaan qabee ukkaamsee gadhiisee yoo jedhu iqraa jedheen maa ana biqaari'in jedhe ani nama waa dubbisuu miti inni nabiyyi dubbisuu miti dubbisu jechaan maayyimummaadha nama biraa biratti tuqaadha arraba nabiyyi Muhammad biratti immoo faaruu annabiyyi al-ummiyyi jedhama alayhi salaatu wassalaam kan dubbifne ka odoon dubbifne odoon katabne ilmiin kun marti irraa burqe isaa faaru qajeelchi kun marti ilmiin kun marti bu'uurri ilmii isarraa burquun muujiza raaji faaru nama biraatiin ummiyyi yoo jedhan immoo tuqaadha arraba ta'uu danda'a maa ana biqaarii nama dubbisuu miti gizee sadii akkas jedhee ana sirratti قرأنا دوبان قرأ يدين اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
haga asiti qur'aanni gaafas bu'e awwala jalqaba wahiin bu'e dubbisi maqaa rabbii keetiitiin jala qabi irra ulfaataa ka ta'e alladhii 'allama bil qalam ka qalaman katabuu ilma namaa barsiise allama al insaana maa lam ya'lam ilma namaa waan inni hin beeyne wayta dhalatu waan inni hin beeyne waan baay'ee ka barsiise maqaa isaatiin dubbisaa kee kana qaraatii kee kana maqaa isaatiin jalqabi bismillahir rahmaanir rahiim jedhi qaray jedhi kun maal kenna baroomsi furtuu waan maraati furtuu guddinaa ka iimaana kana jechuu kenna kanaaf jecha wanni nu gorsinu barachuu barbaachisaa baradhaa tokkooma diini jabeessaa dhaloota dhufu baradhaa dhaloota dhufu wal qabadhaa dhaloota dhufu gaafa kana godhuu dandeettan duniyaatti illee ulfaattanii jiraattu akhiratti illee jannata seentu gabaabinaan wannan dhaamu kana dhageeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin subhanahu wa ta'ala niimaa gurguddoo nuuf kenne keessaa ulamoota jaalatamuuf kabajamoo sadarkaa isaanii gurguddaa kan hawaasa isaaniif ifaajee guddaa taasisan kan wal faana buunee sagantaa kana isiniif qabannee dhiyaachuu keenyarraa hedduu gammanna isaanis nuuf hayyamanii hawaasaaf dhaloota kanaaf ergaawwan bibilchaatuuf ciccimoo akkasii kan dabarsuu isaaniidhaaf hedduu isaan galatoonfan rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu ifaajee isaanii hunda dhalootni kunis kan fuulduratti itti finniinsu malee ifaajeen isaanii kun kan dhaloota kanarratti dhaabbatu akka hin taane abdii guddaa qabna dhalootni kun ergaa guddaa fudhattanii jirtu barnoota irratti jabaadha barnootni kallattiilee adda addaan kennama hunda isaanii nuuf ibsanii jiru akkasumas tokkummaa keenya jabeessuun tokkummaan furtuu waa hundaati tokkummaa keenya kallattii jirru hundaan biyya keessa biyya alatti diinitti immoo dhiyaachuu diinii jabeessuu amantii keenya jabeessuu kana ciniinnannee qabxiiwwan kana hunda eegii hojiirra oolchinu taate ustaaz ni milkoofna barakallahu fiikum jazakumullahu khairan ustaaz akeen jazakumullahu khairan turtiin wajjin taasisaniif hedduu gammannee hedduu gammachuu qabna jazakumullahu khairan Allah khairan illee carraa kan argachuuf ergaa tan dabarsuuf baay'ee gammachuu miskaaya amin amin barakallahu fiikum ustaaz لهما به خادها بأيون كجيه أمبره لغان والذي برسيسو توحيد فكيدا وجمع كقهري نفتان فكيهن يقدا علماء سؤال قلبي تهنيان تجا أمتاتيسا علماء ربي النبلاسي صدرك أنبياء بزانانسي قدس فارس قرآنان بإخت جهال والأهلا إيسا دفئ والمدالة إيسا والمدالة هيو يومي يوريسا تجرى علمك مساخي ركوهم لأبوغيسا كنب علمائي منو جبيسا فأتون الراه برقدانني قند آخرا warreen jiran ilmi isaanii irraa barannee gaadaraa hordofnu dhiiraa durbaan ja'aniif amara ilmiin nuuraa nuurri ni bareedaa innaa rabbiit abbaa firee qoodaa wallaalli bahaar si buuse bidda karaa si hin badaa kottuu qabadhu ulamaa'ii hayyuu gurguddaa يون مينه خرارا عندي سنة رسول كرا أحمدي نكجيشن أندوه واني وأنبدي علماء ربي تقول فيه سين جالتا أنا جالته وردتشي سميه ملائكة نمني هتمتين قلتم من بشام بارخي سجرتو دعائي ساني افخدتو
ulamaa akka hojii samaa yaa ifaa dukkanaa yaa warqee nuuraa isin dhabuun feenuu ija teenya duraa. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya barachuun dirqama. Barattoota ijaaruun dhaloota qaruun gargaaruun akka murteessadha. Kan barate kan doofummaa keessa bahe kan wallaalummaa keessa bahe seenaa ofii beeka. Garamirraa ka'ee garamitti akka deemu beeka. Dhaloota kanaadhaaf hawaasa kanaadhaaf maal gumaachuu akka qabu kan beeku kan barate. Kanaafidha ulamoonni keenya kanaafidha ustaasonni keenya dhaloota barnootaa irratti qaruu irratti kan dadhaban dhaabbanni tokko yoo isaan irraa cufan dhaabbata bira banuudhaan hojii kan hojjetan maaliifidha? Dhamni as keessa jira kan baratettu hojii hojjeta. Barnoonni ilmiin faayidaa isiin qabdu baratanii arganii jiran. Kanaafidha dhaloota qaruu irratti dhaloota barsiisuu irratti kanaafidha ganamaaf galgala kan dadhaban alimoonni keenya. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Ifaajee isaan ummata kanaadhaaf kibbaa hamma kaabaa bahaa hamma lixatti biyyatti keessa osoo humna isaanii hin qusatiin kallattii hundaan hojjetaa turan. Sheekh Xaahir Abdul Qaadir Abdul Aziz Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Wanta san hunda Rabbiin isaanii haa guutuu. Baarakallahu fiihim. Jazaahumullahu khairan. Dhugumatti hojiin isaan hojjetan hojii akkaan guddaati. Yeroo doofummaa yeroo ummanni keenya rafee jirutti ummata keenya dammaqsanii dhaabbilee akkasii ijaaruudhaan of duubatti fakkeenyota isaanii namoota hedduu hiriirsuu danda'anii jiran. Rabbiin hojii isaanii hunda isaan irraa haa jaalatu. Turtii isaan wajjin taasisneen hedduu gammannee jirra. Dhaggeeffattoonni keenyas barnoota guddaa irraa argattan. Eeyyeen mashaa'ikoonni keenya kun gumaachi isaan hawaasa keenyaaf gumaachan kana fakkaata. Nus kana keessatti of ilaaluudha qabna. Du'aayiidhaan immoo isaan dagachuudhaan hin qabnu. Aarsaa guddaa kafalanii jiran. Aarsaa isaan kafalan kan nus itti aansine inshaallah kan bor itti fufsiisnu Rabbiin nu haa taasisu. Turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u. Dhabiin ba'anii diin rabbii baruuf rabbitti fannee biyya ofirraa fagaatee dhaqee biyya nan beeyne harkatu nyaatee yoo dhabis garaa hafee hunda uffatee meeqa kan daara qaamni isaa cittaa yediin barate. Wajjiruu musaafirummaa dursa yaadannaan waa hedduu dhageenya gurraan waa xinnoo daraa dubbatee keessaan alaafnaan hin dhumuu silaanga kanaan. Wameeqa taabaa as gahee ulamaan kaleessa wameeqa obsa. Kinwarra hayyuu islaamaa taa'ee ummata barsiisaa halkaatiin gaddaa habee baadiyyaa magaalaa tawhiida diriirsee walgeessee bakka hunda laalaa. Yaa ulamaa hindumu seenaa keessan barraa'ee dubbatamaa dhaloota meeqarraa nu ga'e diin bartanii barsiisuu ansiin nuuf taatanii jazaa keessaa rabbumti hadeebuu jannataani akkuma siin nu ifaajjanii wallaalummaa irraa nu baaftanii bu'aan keessaa mul'atee kinoorra dhalootaanii margee daraaree hammuuf keessaa kulli waan kaleessa facaaftanii. Yaa Rahmaanii onnuudhii sadarkaa isaanii handuu jaalaa fi kuusaanii warree hin jirre yaa Rabbi umrii nuuf dheereyse kan hin jirre jannata kan kee nuuf qubachiise. Rabbi khiyaati nuuf tiisii ulamaa'i keenya bakka hundatti kaabaa kibbaa baadiyyaa jiran yuuti. Wallaalee haa baduu nuuf hin ta'u nuuf godhee gadaa ulamaa yoo. Wallaalee haa baduu nuuf hin ta'u nuuf godhee gadaa ulamaa yoo. Dukkanaa ka wallaalumaa nurraa saaqee ifaadeen keessa nu naqee. Dukkanaa ka wallaalumaa. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa. Dargaggeeyyiin akka Mubaarak Aadam kun dhaloota kanaaf murteessoodha.
dargaggeeyyii seenaa hojjetaa jiran seenaa dubbisuu miti seenaa dalagaa jiran seenaan isaanii ni katabamaaf umrii isaa 19 islaamummaa isaaf aarsaa kafalaa jira mee abbaa mubaarak aadam hojjetii taasifni qabna nufaana buhaa addunyaan tun khurfoo waa hedduun dabartee jajjabaa fi laafaa jaynootaa fi luynaa goseddu baadhattee tuuta haajaa dunyaa hunda biraa kaatee karaa sahaabotaa irratti sabattee tuutti tun addumaa yoomnu wal fakkaattee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا مبارك أكم نجاجرتو؟ نجا فيا الحمد لله نجا الحمد لله شكرا. سجنتا راديو داندي هك الرابل بلا حمزة بورنا جدا ربي نمري كيسنا ديرس وكم فيا جرتو؟ فيا نجا الحمد لله نجا سنين رب نمري كيسنا ديرس نجا رب سنا تايس. أبوليس كينا مبارك آدم برتا أوليا عمري سا وقا قراني سجلتي رامما كان مرتي وقا قرانشاني الرت مرمي وقوتان سدي هند من هيدا كيستي من مرتي هردفاتوران سجنتان كينا راديو داندي هك أجل كبر راكاسي قبسو حواس مسلمة جيسا جروكان دكبود أن حواس كينا كنفان رمود أجهود أف بل إن أن جباسا جرا حواس نكينا اللي واي مبارك آدم جل كبر راكاسي وان نيجي جيسا تري هو بنور راكبا برتاج مالي تاوسا وجين عمرين اللي مو وروت من هيدا كيسا جران وجيدان تكاتا واللي وجين وان كان قبسيسي موغي هردا اسين أرغني اسين زيارو كينف هدونو غمچونو تدغهما الحمد لله الحمد لله مي أما غرا مرتي من مرتي وغا قران شني دائما دقا يرو هند نغا دبتو براتون اكجيكم سنكاسني اوليا الراجل قبي تسغبيسو اوليا كيست لي مورا اوليا كيست نغينيومان اكيغم براتون اكفتشا گيسان وان كان چوف نغينيوما اكس صورت اددرمان براتام بكم بدي توكمالي من برمسا برنو تخسا كتق لما فاطمري قبطي بريدا galmeessisee yuunivarsiitii irratti damee barnoota injiineriingiin akkinni ramadame kana hundaan beekna mee murteen badii isa irratti murteeffame sun mee akkamitti ilaaltan maaltu sanitti dhagaame akka abbatti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل وتقبل لا مرتي ربي بكين امت مرتي سكوني mucaan kun uguma akkuma amma isin jettan kana irratti hojiin hojjetaa ture jeequmsi tokko akkan kaane miidhamni tokko akkan dhiyaanne kan godhu awwaliyaa keessatti waama barumsa irraa guggutii qaburraan yaada qaburraan barumsa isaa irratti xuruu ta'e immoo diinii isaafis immoo jechuudhumaan kan manni inni gaafate irratti afaan biraa laatanii fi maqaa biraatti moggaasaniitu kanaan isa go'anii tumammoo kana ta'e tuu namnumti ilaalcha namaaf qabu jiraate mootummaan numti ija qabus beekus utuu jiraate mucaa waggaa 19 kanatti waggaa 15 murteessuu jechuun maalaa ta'uu maalaa baasuu fi kan inni amma akka raagaattis ilaalluuni unkaan kana hojjeteedha kan jiru kan irratti dhiyaate hin jiru. Akka ittisa raagaattis xuruu dhiyeeffateetu qaba lafti hojii isaa miti kan jiru keessa iyyuu kan jiru jira garuu dhiibbaa guddaa alhamdulillah rabbil aalamiin inuma bahaa. وما وان مو ديني ساتي بقتي تنام نوان ثاني كشلة دار سوني أما كوني وان نتراجع هموسين قبل الحمد لله رب براتي مو هجري ساين أرجعنا ونسمي سموت سيدنا كنجو يادك أمنا الحمد لله الجنوب كترنون إنساني هدو كنا مجمعي سودا كران إنسان رت هدما جرون هتني تيمتي نمجي سني تيمتي بدي تكمله إسلام ما في إسلام ما كباشو إنسان دا غيرك كنشوف في كان إنسان رت مرسي سه أكما بيك كمو برثان مبارك آدم درجة ما يست من هيدا كيست نكاي دچون يسلي نيادة تما مهالا كنادن هادي والرئيسان لي مهادي إساس ماتين إسا هندو مرتكا يورغا مالتو إسان اتلغامي معلومات كل وان تلقام مال تجرامي إني ديني ساتي جري كنا تونسا مرتين إني دران مو كذين كابورة تلين كنا تمنا يوبا كي جبدو كنا إن شاء الله وللأمن
يوم جواسة يولم آخر رسول النم تججبنا الناس مهين من هنباها أن يكره جت إنك وجدور من ربي ساتر كفتك إتو هرس موجر يملو إلى التن وأنت قاري وأنت قمتشي سرجر إنه نقدتي سوجتا سنجرني مرتساني أكا والله أكا وان كني تقولت مرتساني تحسب ملء وقع قرشان إني جاء وقع قرشان جراتشو دندار في دندني نما هنبيكني إن شاء الله يا رب جاءهم بانا هي دينا نجاني ونين جوجبس ملء وان كرجر جاء يوهم كبنين كرافيات تولمي عمل مبارك هذا مراتي هريون نساء هدون براتونس دبتا تراني أنس من برمسا ولا كيستي أكغاري ولين ترى أكغاري والبيكنا عمل أساس أكغاري بيكا براتاج مستوسا أكغاري بيكا يروسنتي نجي عربي فا براتا ترى براتا مبارك هذا مولتي كبامني أكغاري ولين هردفا ترى akka gaariin beekanii amalisas akka gaarii beeka mee immoo nu caalammoo mee maatiin isan mubaarak barataa akkami ture maatii isa wajjin amalli isaa maal fakkaata ture waan jedhu irraati xiqqoo dhageeffattoota keenyadhaaf osoo nu himtan. Alhamdulillah maatii birattis amalli isaa gaariidha obbolaa isaatiif beeksisaaf yaaduu hasabuu ishii malee hin biin takka afaan isaatiillee kan hin baanedha. mucha haadhas abbaas kabajee jiraatudha obbolaasaa xiqqaa guddaa akka hiriyaatti ilaalee nama jiraatudha unis immoo kanumaafuu gaaf tokkitti illee nu rufaasisee waan kana nuun jedhan qabu mubaarik barumsa isaa irrattis ta'ee mana keessatti diinii isaa irrattis ta'ee waa hundumaanuu amalli isaa saalihii kan ta'e rabbi kan jannataa isaa haa taasisu jennee kan du'aa goonuuf malee gaaf tokkotti aanne itti mufanne waan beeknu hin qabnu ammas inshaallah galeemu ammoo bitasaba isaa wajjinu hin wal argaa amala isaa kanaatiin eenyu wajjinu jiraachuu nama danda'u ta'uusaatti hin amanna alhamdulillah hin jira. Tolemi mubaarik yeroo hedduu deddeebitanii mana hidhaa keessatti in ziyaartanii maatiinis dhaqanii ziyaaraa mee hamma mana hidhaa galeen booda jijjiiramni inni qabu gara barnoota kitaaba ilmillee akka inni qara'aa jiru achis taahee ofirraa rafa akka hin jirre kitaaba barataa akka jirudha odeeffannoon tokko tokko kan nu dhaqqabu mee haalli inni gubbaa jiru maal fakkaata yeroo mana hidhaa kana keessatti dabarsetti. Alhamdulillah haala gaarii jira ulamoota bira jira ustaaz Said Batalee kan qeeraati illee wajjin hidhaman suni baay'ee isa gargaaru baay'ee isa barsiisu kitaabatas moxolotaa jira amma immoo inshaallah gara hifziitti iyyuu nan gala xuruu ta'e waggaa amma kana gidduutti haafisa ta'e nan fixadha kan jedhu irratti yaada qaba malee wanta tokko gaddaa hin qabu waan inshaallah amma quraana kunan akka darta kan jedhu eengaddan haqee abshir jee ilaalumaaf dhaqnaan anarraa isa turre jajjabina qabaan jedha karaa kiyya. Subhaanallah mee eegaama murteen kun irratti dabarfamee waggaa 15 irratti murteessinee jirra jedhaniin booda deemtanii ilaaltanii akkas isaniin jedhee. Wallah akkas jedheeni amma quraana kunan fixaan haffaza amma duraan isan dhiise bakka amma murtee koo bareera. duraan yaadde hin jirretti masammuudhaafis maaliif isin ta'u jedheetu ustaas ta'in nadide amma isaa wajjin ani quraana koo xumuree tan baha hafiza ta'ee tan baha ulamaa guddaa ta'een baha kana hin jibbitaa iyyuu naan jedhee anaanu gaafa facaasaa deemeen ture na jajjabeessee mana gashee mucaa akka kanaatiin. الله أكبر ربي سبحانه وتعالى يرو كيستي مرتين كنني مرتي وري الدنيا قباجر مرتي سدا نرب مرتي ربي سبحانه وتعالى إجنا لقمت تجل كبر راكاسي أديم سمنا مرتي رجال اتساسا تنكلا كوفسا لاكا ومومتي ورقة هدود فتني قرو كنا هندوس من مرتي اللالين أكس قد إجرا مهلا وليقلاتين هواس نكين كمسلمة بيكيسف كبيا على جر حتى أمني هواسا مسلمان تين اللي وان كان راتي هدو ترقامي دبتا جراني مي أكولي قلاتين أمتك النبي كيسف بيا على التجرو ونسن إرقانسن دبرستان الحمد لله أما يو أكما إتجران سنة أمت مسلمان سي أمت كمبرا أمنتي برا وردفاني سي يعني جرى طروقا ونسن موتا يوتي والان سوسا أكا إتبوغاتي ساراتي أكا إنديبني جركوني أمنيس بانيس دين الإسلام دوانا كان نرتي أما كعامة كان يدلل سوفي إن شاء الله ربه نيجتا دين إنسان بدو جرهم بلي سنجتة يا دل أبان سيكنا يكتب ده وان سيجتيو دين الإسلام هم بدو إن شاء الله أمنتي ورقة دمتو
karaa gaarii irratti karaa waa hundumaa irratti uummanni kun bobba'ee diinii isaa irratti tawhiida irratti aqiidaa irratti akka jabaatu bichaan jedheetan dhaamsa dabarsuu barbaada karaa kiyyatti inshaallah anis immoo hamman danda'utti kanuma nan hordofaanin jedha. Jazakumullahu khairan rabbiin umrii keessan haa dheeressu mucaa keenna obboleessa keenna مبارك آدم ربي سبحانه وتعالى أبوليوان إساء كوريوان كينو هند إساني وجيني رو غبابا كيست مرتحق آساني فكيني ماتي إساني أكسممو مصرو لهن كانت تفوري ولنرجين من هيدا كيست نكاي لاتلي إسين اللي ولتقويان إسان ولتدبي الربين نفاد إيسو أمة مسلمة غافي نغافة اللي غافي مرغا ديبي كان نغام بيا كيست تواسني ولنجرات ربي نوهاتاسسو جزاكم الله خيرا عمري نوف ديردا بارك الله فيكم إن شاء الله ماتي هندتي نجا كينا نفدا قبسا مسرت اللي هند ثاني نجا كينا نفدا قبسا جزاكم الله خيرا سكنتا ستمو ديبني اسن زيارة بارك الله فيكم إن شاء الله بارك الله فيكم رب سنهاتك رب سنائك وسنز دعائي هندم تكيني ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته توتهاجا دنيا هند براخاتي خرا صحابتا إرتي سبتي رورو في هراري خيست يوسكتي توتي تندما يومنو والفكاتي أمانا أمتا يبوت فدتي نقام نباتي أبارما هما ورابولكنا خاتي أفنبوتي برجيت أمالي هدا في إرارسان قدو دررمتي فتنا دي فافجتي يوم ودبتي هندا ربي فجتشا الرتي أفسدي هندا قويتا فجتشا الرتي أفسدي ربين سبحانه وتعالى درجيت كناف كوري فلا بربادوف أواس مسلمة أبليوان كنا مسلمة رور فماجران هند ربين بليسا نجانو هاباس ميت أجاهجرتن درجيت كون ديني ساف أرسان نكفلاجور أجاهجرتن أنا فتيو مالي أجاهنكين مالي أشوركين أفها إلالو نهارو كبو نتهار أجاهمو إني كان بكم سسان إني كان كبين يفكرشيسان كوري كان فانا دابتشودن كبسو كان فانا دابتش ميديالي كنا قدسودن ميشورا كنا هابانو مي بكما جرتانو ولجارتي أكما والبيكتي كيسانين أكما ولتدين كيسانين ولجارة والدمكسا وان قبدن ولتكبدا بوسي بوفدا حواسا كان قبسو كان راتي غرغارا إسنس غما كيسانيدان هبانو لي كنا والدمكسا ماتي كيسانيت غربية بالبلود والدمكسا ولجارة قبسو كان جغچنتا موتما يرو اما كان ديني كن بربديسو بليسوف ديماجرا وني نو غنماف غلغل اينوف اكدمقوف دولكن دول عقيدتي عقيده حركه قبن عقيده اهل السنه والجماعه كان نورا دبمسيسني نورا بليسودا دول موتما نورت دولا جر دول امنتاتي دول امنتا نورت گيسا جران امبني كن كلتي وندان دمقو قبا كلتي وندار روري فماجرا غرا سبو مار روري فماجرا غرا امنتي روري فماجرا أمني كنا بلدان كون أمنتي سار روري فمي سياسة روري فمي أصون دمكنا ديمو قم دمك ودا قمنا جرا سياسة اللي دمك وقمنا متان كنا كرمو قم جرا أمنتي كنا تنفقات شو قمنا دمك وقمنا أمني ويمني أمني إسلام ماركاك أبو بيكين قلتين كون إيجي قلت أمني ميرج عالم ميدام أمتكين موتمان كون موان كان مو استراتيجي كبتي أركتي كرور اتبافتي سوتا دان أددان نوتي كانوتي دي مجرى بشام متاتو كميلة تكون إنسان أولو برمنا كينا دكابون إنسانين أولو هرد مسجد كينا دكاب نجتنين تاينا برنوت رفون إنسانين أولو هرد غندا كينا نروف نجتنين تاينا برنفون إنسانين أولو دول لكون دولة تقوفي وكان إنسان كان أفتايمت دول إسلام ما فهند كينا رتي لكون لبسمين رت حجة ماجرو كناف مسلم نك قامة كوتي غرين ساتوكو غرين ساتوكو إنجابيس أكما جدًا هذا ربي كبتشودن كبسو كينا فولدرات اتفنين سوداف غيه كينا بهودا قبنا شورا كينا بهودا قبنا هندوب كينا آرسا نورا إيغم كفلودا قبنا نتا دغامو نوكوبو أبوتين كينا بيا على ترغمتن وروتن أرغتين وغوتن إيراداف بيا على كيسا ترتن ديني كيسا نيداف آرسا كفلودا بودتين ديبينا dargaggoonni illee gama keessaniidhaan wal gurmeessaa wal ijaara shoora keessan baha
والإجارة وبرباتش سلين ندبسا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بيكي سنجان ألو بيكي كدلين قلو دنيان كمان ورنيف كبرين مرام بلو وصوهما نجة وانسلان الرملو لين تلوف تنو الليل زودهن ألتو كلو ملما القلب يسودنا المعمر ندالو البيولي سدي كوكا نبالالو كون كفا أبالانو كون جبا أباجالو ندي كمين ممنا سينا جلا ينبانو يو لمن يا إيو مركي كينيا سربمي يو جناني دا جوجو ويما نكام فمي نتي هوما جلسنا مالتو نتاقو غمي غافا غافي استيانو ربو ما مال جنة dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 79 qabsoon keenya hamma dirree injifannutti itti fufa qaamonni mootummaa kun haamilee keenya laamsheessu haadu haamileen keenya kun akka isaan barbaadanitti osoo laamsha'u sila ta'e har'aa miti guyyaa koree keenya walitti qabanii mana hidhatti isaan darban baatii adoolessa bara 2004 tti qabsoon kun ni dhaabbata ture garuu qabsoon kun qabsoo dhaabbatuu miti eeyyen kanaaf qabsoo kana dhaabuu hin danda'an qabsoo kana yoomillee dhaabuu hin danda'an akkasitti wal dura dhaabbannee wal duuka buunee hamma dirree injifannutti qabsoo keenya itti fufna seenaa beekuun dirqamaadha sagantaa keenya kanatti aanutti immoo galmee seenaa keessaa sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti Empire Ottoman yookaan Osman Turk Empire Ottoman Turk ilaalchisee qophii qindeeffannee qabannee dhiyaannee qabna Empire Ottoman Turk eessa ka'ee garamitti babal'ate islaamummaadhaaf gumaachinni gumaache maalidha qophii keenya guyyaa har'aa keessatti qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra nu duuka bu'aa galmee seenaa sagantaa galmee seenaa kana keessatti seenaa islaamawaa keessaa iddoo gurguddoo qabanii fi akkasumas beektota seenaa islaamawaa keessatti qooda gurguddoo qaban kan seenaa gurguddoo dalagan kan keessatti ilaalludha galmee seenaa Empire Ottoman Turk addunyaa tana keessa empire hedduun lafa garaagaraa bulchaa turan empireota humnaan akkasumas lafa bal'aa qabachuun addunyaa tana bulchaa turan keessaa empire Ottoman Turk yookaan Osman Turk isa tokko bulchiinsi kun Awurooppaa bu'uura godhachuun isaa ammoo diinotni amantii islaamaa seenaa isaanii kana faallessanii akka dhiyeessaniif karaa banee jira kitaabban seenaa hedduu yeroo dubbistan seenaa ummata Turkii kana kan faallawee argitan warri lixa muslimtoota Turkii jedhanii waamumannaa ummata Turkii qofa jedhanii bira darban maqaa Osman jedhus biraa jallisanii Ottoman jedhanii waamu haa ta'u malee bulchiinsi yookaan empire Ottoman Turk kun gaafuma lafaa ka'u amantii islaamaa bu'uura godhachuun kahe seeraaf heerri hundi isaatuu quraanaaf hadiisaarraa kan waraabameedha empire kun jalqaba akkuma gosa takkatti ka'e hogganaan gosa kanaa Osman jedhamuun beekama gosti kun yeroo sanitti empire Byzantine jedhamuun waldaangeessa sababa kanaaf yeroo hedduu walitti bu'iinsattu ture Osman hawaasa biratti gaazii jedhamuun waamama
akka afaan isaanitti gaazii jechuun loltuu amantii jechuudha. Yeroo sanitti waraana muslimaa keessa seenanii lafa muslimaa diinaarraa ittisuun iddoo guddattuu kennamaaf. Musliimoonni bara Khaliifaa Umar ibn al-Khattab irraa kaasee impaayera Bizantaayinii waliin waraana irra turan. Uthman ummata Turkii naannawa Anatoliyaa jedhamu keessa jiraatan gurmeessuu jalqabe. Kanaanis waraanni qophaa'e lafa isaanii weerara Bizantaayinii irraa eeguu jalqaban. Bu'uurri waraanaa kanas tahee bulchiinsi gosa Uthman amantii Islaamummaa tahe. Gaafa gara aakiraa adeemus Uthman ilma isaatiif gorsa jabaa dhaamee ture. Gorsichis akkas jedha: ilma koo, waan hunda caala dhimma amantii irratti of eeggannoo jabaa godhi. Qajeelfamni amantiidhaa biyyaaf mootummaa jabaa ta'eef utubaadha. Hoggansa amantiidhaa nama amanamuu hin dandeenye, nama yeroo hunda badii hojjetu, akkasumas nama masluufa ta'etti hin kennin. Bulchiinsa biyyaa keessattis namoota akkanaa hin galchin. Namni uuma isaa hin sodaanne uumama hin sodaatu. Rakkoolee si mudatan hunda furuudhaaf Rabbitti hirkadhu. Ummata keetis balaa diina irraa ittis jechuudhaan gorsa kennaniif. Akkuma gorsa kanarraa hubannutti kaayyoon impaayera Roomaan Turk mootummaa hundeessu osoo hin taane mootummaa amantii Islaamaa irratti bu'uura godhate uumuudha. Sultaanonni hundi yeroo garaa aangoo dhufan namni muudama aangoo isaanii kennu ulamaa'ee diiniti. Kunis itti gaafatamummaan sultaanaa warra ulamaa'eetiif akka ta'e mul'isa. Haala kanaan impaayerri jaarraa 14 keessatti hundeeffamte san booda babal'achaa hawaasa hedduu of jalatti qabachaa hanga jaarraa 20ffatti turuu danda'eera. Yeroo kana keessattis hawaasa muslimaatii fi muslima hin ta'in hedduu bulchiinsa isaanii jala galchuu danda'aniiru. Haaluma kanaan Anatoliyaa irraa kahanii biyyoota akka Sooriyaa, Iraaq, Arabiyaa guutuu dabalatee naannoo Afrikaa kaabaa qabachuu danda'aniiru. Sababa kanaanis magaalonni akka Makkaa, Madiina fi Al-Qurs Otoomaanota jala seenuu danda'an. Warra Otoomaanis iddoolee kabajaa guddaa qaban kanniiniif kunuunsa fi eegumsa olaanaa gochuu jalqaban. Haala adda taheen magaalota kanniin sadaaniif kunuunsi godhame. Xiyyeeffannaa guddaa kan argatan magaalonni qulqulluun sadaan ijaarsota garaagaraatiin midhaaguu itti fufan. Masjiidni Haram utubaalee mimmiidhaagoo garaagaraatiin ijaarame. Madiinatti ammoo iddoon awwaala Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunuunsa fi eegumsi garaagaraa godhameef. Al-Qursitti ammoo ajaja sultaan Suleymaaniin dallayni guddaan akka ijaaramu taasifame. Sirna hajjii kan waggaa waggaan godhamu haala milkaa'aa taheen geggeessuuf Otoomaanonni xiyyeeffannaa guddaa kennuu ture. Qaamolee sirna hajjii raawwachiisan biyyoota akka Yemen, Iraaq fi Kaaba Afrikaatti hundeessan. Namoonni hajjii gochuu barbaadan ammoo qajeela gara Arabiyaa seenuudhaaf magaalota Dimishq yookaan ammoo Damaasqoo fi Qaharaa yookaan Kaayiroo fayyadamu ture. Waggaa waggaanis namoonni karaa nama qajeelchan sulxaanichaan muudaman. Namoota Makkaaf Madiina keessa jiran ammoo deeggarsa mallaqa guddaan ni taasifamaaf. Warri Makkaaf Madiinas deeggarsa isaaniif godhame kanatti fayyadamuun keessummoota waggaa waggaan gara isaanii dhufaniif tajaajila nyaataa, dhugaatii dabalatee waan isaaniif barbaachisu hunda guutuuf ture. Haala kanaan bara sultaan Abdul Hamid lammaffaa aangoo qabatetti daandiin baaburaa magaala Istaanbul irraa gara Makkaa geessu akka hojjetamu godhame. Empire Ottoman ummata isaan jalatti argaman qofa kunuunsaa hin turre. Musliimoota rakkoo garaagaraatiin qabamanii daraa jiran kan bakka adda addaatti argamaniif gargaarsa gochaa turan. Musliimoonni Spain warra Kaatolikaatiin dararamanii waraanni galaanaa kan Ottoman gara Spain imaluun muslimootaaf gaachana ta'ee ture. Bara 1565 waraanni Portugal iddoolee Sumatra fi Aceh yookaan Indoneeziyaa irratti waraana labsitee turte. Warri Ottomanis sultaanota Aceh fi Sumatraaf deeggarsa waraanaa godhanii turan. Addunyaan ammaan tana sirna seekularizimii jedhamu fayyadamte. Kunis amantiif mootummaan walirraa bilisa kan jedhudha. Wanti kun garuu
dhugaan yeroo dalagaa irra oolu arguu hin dandeenye. Yoomillee ammoo dalagaa irra ooluu hin danda'u. Hawaasa amantii bu'uura ofii godhateen anattuu sii beeka jechuun bu'aa fiduu dhabeeti. Mootummoonni yeroo hedduu amantii keessa seenanii borcuudhaaf dirqaman. Warri tokkis jalqabumaan ka'umsi isaanii amantii waan ta'eef lafa qabatan sirna shari'aatiin bulchaa turan. Otoomaan gaafa hundoofte irraa kaasee namni aangoo qabatu hundi isaatu akka khaliifatti ilaalama. Kanaaf jecha namni aangoo qabatuuf deemu hundi isaatu dhimma diinii sirriitti barachuu qaba. Sirni shari'aadhaa seeraan dalagaa irra ooluu isaa to'achuun ammoo dirqama khaliifaa aangoo qabateeti. Kanaaf jecha khaliifan gaditti namoonni dhimma shari'aa irratti beekumsa guutuu qaban akka hojjetan taasifame. Kutaa bulchiinsa hundaa keessatti abbootiin seeraa olaanoo ta'an lama ni argamu. Isaan jalatti ammoo qaadileen garaagaraa ni jiru. Qaadileen kunniin seerri shari'aadhaa sirnaan dalagaa irra ooluu isaanii to'atu. Wayita seeronni haarawaa tumaman namoonni seera ba'ee kana kallattii shari'aatiin xiinxalanii ilaalu. Achi booda yoo rakkoo hin qabaanne ta'e akka hojiirra oolfamuuf abbootii seeraatiif dabarfama. Abbootiin seeraatis gara qaadiiwwan dabarsuudhaan hunduu akka beeku godhan. Kanaaf jecha yeroo hedduu khaliifichi wayita seera haarawaa baasu barbaadu dursee abbootii seeraa mariisisa. Bulchiinsi Otoomaan babal'achaa wayitaa deemaa dhufetti namoonni musliimaa hin taane impaayericha jala seenuu danda'an. Haaluma kanaan dacheen Otoomaan gara Awurooppaa babal'achaa deeme. Kanaanis kiristaanonni hedduu bulchiinsa jala seenan. Keessattuu bara aangoo Muhammad Al-Faatih magaalaan Istaanbul harka musliimoota keessa seenuu isee hordofee jijjiiramni seeraa akka jiraatuuf karaa bane. Magaalaan Istaanbul yeroo sanitti Konstaantinoopil jedhamti. Wiirtuu amantii kiristaanaati. Akkuma bara khaliifaa Umar ibn al-Khattaab irraa kaasee godhamaa turetti warra amantii biraa hordofaniif seera addattuu baha. Seerri kun garuu sirna shari'aatiin kan walitti bu'uu qabu miti. Akkuma Umar radiyallahu anhu warra magaalaa Al-Qud keessatti argamaniif seera addaa baasanitti warra Otoomaanis kiristaanotaa fi warra amantii hin qabne kan bulchiinsa isaanii jalatti argamaniif seera miileet jedhamu baasan. Akka sirna kanatti hordoftoonni hundi isaaniitu seera mataa isaanii baafatu. Namni kiristaana tokko yoo badii raawwate kan adabbiin itti murtaa'u akka seera amantii isaatitti. Seerri shari'aa dhimma isaa keessa hin seenu. Haa ta'u malee rakkoon muudate warra amantii garaagaraa hordofan jidduutti yoo ta'e gara seera shari'aa akka dhufu godhama. Haala kanaan hawaasni bulchiinsa Otoomaan jala jiru nagaa fi tasgabbiidhaan jiraachuu jalqabe. Haa ta'u malee sirni dinqisiisaan kun yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye. Dhiibbaa biyyoota Awurooppaa garaagaraa irraa godhameen impaayerri Otoomaan sirna haarawaa seekulaar jedhamu fudhachuuf dirqamti. Akka seera amma haarawaa dhufetti hawaasni hundi isaatuu seera wal fakkaataa tokko jalatti akka bulu taasifama. Seerri akkanaa ammoo namoota muraasaaf mijjahuu danda'a. Garuu haala kamiinuu hawaasa hunda gammachiisuu hin danda'amu. Sababa kanaanis sirni miilet jedhamu hafee seekulaariin bakka bu'e. Yeroo kana hawaasa jidduutti sodaaf wal jibbuun hammaataa dhufe. Kanaanis hawaasni wal qoodee waraana walirratti labse. Bu'aa seekulaariin fideenis warra gosa Arman jedhaman balaa sanyii duguuggaa irra gahuu danda'ee jira. Sirni miilet jedhamu tasbii ajaa'ibaa hawaasa keessatti argamsiisee ture. Hunduu akkuma amantii isaatti of bulcha. Kan amantii hin qabnes akkuma gosa isaatti wal bulcha. Bara warri Awurooppaa Reenesaansii fi Riformeeshin jedhaa rakkataa turanitti Quraana fi hadiisa bu'uuraa godhachuun warri Turk uummata haala nagaa ta'een bulchuu danda'aniiru. Gaafa sirni seekulaar dhufe garuu hunduu rakkoo keessa seene. Kunis hawaasni duudhaa fi safuu garaagaraa qabu seera itti hin amannee fi hin barbaanne fudhachuu dirqame. Biyyoonni musliimaa durseenaa fi sirna ajaa'ibaa addunyaa tanaan wal barsiisanii jiru. Addunyaan teenna har'as taanaan nagaa fi tasgabbii bara bulchiinsota akka Umar ibn Abdulaziz mul'ate argachuu hin dandeenye. Qaroomne jedhaa ganamaaf galgala odeessanis ummatatti qoree ta'uu ala
bu'aa isaanii hin dandeenye. Maqaa bilisummaa fi dimokiraasitiin dhiigni namoota bakka hundatti dhangala'aa jira. Mirga namoota eeguuf jecha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa gara Madiinaa baqatan chaartara Madiinaa seera jedhamu hojiirra oolchan. Sababni isaa immoo Yahudaaf Nasaaraan hedduun magaalaa Madiinaa keessa waan jiraniif ture. Umar ibn al-Khattaabis gaafa al-Qurs seenu seera addaa baase. Magaalaa al-Qurs keessa hordoftoonni Yahudaaf Nasaara hedduu waan jiraniif seera shari'aatiin isaan bulchuun akka amantii Islaamatti hin ta'u. Namuu waan amaneen adabama. Isaanin boodas namoonni akka Salahaddin al-Ayyubi fi Muhammad al-Fatih dalagama rasuula fi khaliifaa raawwatan dalagaa irra oolchan. Musliimoonni wayitaa lafa haarawaa qabatan hordoftoota amantii biraa hin ajjeefne. Wayitaa magaalaa al-Qurs qabatan nama takkas hin ajjeefne. Garuu warri masqalaa gaafa magaalittii qabatan dhiiga musliimootaa akka lolatti dhangalaasan. Salahaddin al-Ayyubi wayitaa lammataa magaalittii qabatu akkuma Umar namootaaf kunuunsa gaarii godhe. Warra masqalaa magaalittii keessa baase malee hin ajjeefne. Seenaan kun seenaa musliimoon ittiin boonanidha. Diinonni Islaamaa seenaan kun akka beekan fedhii hin qaban. Haga danda'ameen seenaa kana dhossanii bira darbuu filatu. Waa'ee qaroominaa fi guddina warra Turkii yoo haasa'uu barbaadan maqaa Islaamaa jedhu biraa kaasanii Turkoonni Awurooppaa irraa kahanii guddina hagana galmeessisan jedhan yoo fudhaatu. Haa ta'u malee akkuma mootummaa kamiituu rakkoo Otoomaanonni raawwatan yeroo ibsuu barbaadan ammoo musliimoonni Otoomaan Turk ummata haganaa fixan jedha maqaa Islaamaa jedhu itti dabalu. Walumaa galatti diinonni daba hedduus xaxan Islaamummaan daraaruu ifii hin dhiifne. Akkuma dura ibsinetti sirni miilet jedhamu hawaasa walitti hidhee ture. Jaalalaa fi wal amantaa guddaa jidduu ummataatti uumee ture. Haa ta'u malee sirni seekulaar jedhu kun erga ummata bakka takkatti walitti ukkaamseen booda wal amantaa fi jaalalli sun cilee bishaan buute taate. Hunduu kummaaf nurratti raawwatama jedhaa iyyachuu jalqabe. Kanaanis sanyiin wal luguutti ka'e. Ilmi namaa akkuma bifaa fi amantii ofii ilaalcha fi fedhii garaa qaba. Kanaaf ummata garaagarummaa qabu kan bakka takkatti jaalalaan bulchuun waan yaadamuu miti. Kana kan gochuu danda'u seera waaqaarraa bu'e qofa yoo ta'edha. Seerri ilmi namaa akkuma ofii fedhetti bocee baasu garuu abadan yoomillee ummata wal fakkeessuun hin danda'u. Kanaaf ture seekulaarri warra Awurooppaa bu'aa dhabee hanga har'as ummata kan dararaa jiruuf. Akkuma seenaa kanarraa hubannetti injifannoo tokko goonfachuu yoo barbaanne fedhinnaa lubbuu teennaarraa fagaannee diinii keenyaaf iddoo akka kennuu qabnu ni agarsiisa. Amantii keessatti jabinnaa fi sabaata guddaa argachuu dandeenya. Turkoonni gosa xiqqoo keessaa bahan sun Awurooppaa, Afrikaa fi Eeshiyaa walitti qabuun bulchuu kan danda'an amantii Islaamaa irratti waan hundaa'aniif. Namni Rabbii ofitti ergatee yeroo hunda ni milkaa'a. Ciminaa fi kutannoon warri Turkii argisiisan bu'aa gaska'u argamsiisuu danda'ee jira. Uthmaan ilma ofii gorsutti dhimma amantiidhaan wal qabateef xiyyeeffannaa akka kennu itti himee jira. Islaamummaan nama laafan hin midhaagdu. Jabinnii fi kutannoon koreen musliimaa agarsiisanis waan kanarraa adda baafamee ilaalamuu miti. Amantii ofii gurguruu hin barbaanne. Islaamummaanis laaftuu akka fakkaattee mul'attuuf carraa hin kennine. Darara irra gahuu hunda danda'anii amaanaa hawaasni itti kenne hanga har'aa qabatanii irratti cichaa jiran. Kutannoof jabinni akkanaa ammoo injifannoo malee waan biraa hin argatu. Inshaallah fedhii Rabbiitiin amma milkooyna. Islaamummaa dalagaa teenya jalqaba haa godhannu. Diini foreegamuun yeroo hunda kaayyooteen haa taatu. Rabbiif jechaa hojjechuun dursa haa argatu. Namni na haa arguuf osoo hin taane Rabbiir mindaa haa kajeellu.
dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya seenaa beekuun dirqama hawaasni keenya seenaa baruudha qaba hawaasni keenya seenaa beekuu qaba seenaan keenya jalqabarraa kaasee seenaa bareedaa akkasii qabna seenaa babbareedoo keenya akkasii kana deebisiisuudhaaf irratti hojjechuu qabna yeroo ammaa kana qaamonni addunyaa guutuu diinota keenya islaamummaa irratti diina labsanii jiru awurooppaan warroottan jeroota awurooppaa seenaa keenya dhoksuudhaaf eliminate delete gochuudhaaf ominate gochuudhaaf wanni isaan hin hojjanne jiru seenaa keenya cilee ibsuudhaaf wanni isaan hin hojjanne jiru haa dammaqnu wal haa ijaarru seenaa keenya haa beeknu seenaa beekuun dirqama ummanni seenaa ofii beeku eenyummaa isaa beeka bakka duraan ture beeka ummanni bakka duraan ture beeku ka ga'ee isaa beeku ka dandeettii isaa beeku bakka isaa sanitti deebi'uudhaaf yaalii taasisa adeemsa yaalii taasisu kana keessatti seenaa dalagaa kaleessa seenan keenya akkas ture har'a seenan keenya maal gubbaa jirra ofaa ilaallu kaleessa kan ilaallu har'a haala gubbaa jiru ilaalle borummoo maal ta'uu qabna kan jedhu arma gubbaa dhaabbannee murteessuu qabna dhaloota dhufuuf immoo seenaa badaa fokkata keenya kana kenninee darbuu hin qabnu seenaa gubbaa jirru kan gadaantummaa kan akkasitti tuffatummaa kana keessa cabsinee baanee dhaloonni keenya ijoolleen keenya ilmaan keenya akka ustaas Kaamil Shamsuu jedhetti biyya argitee islaamummaa isaaniidhaan mataa ol qabatanii islaamummaa isaanii akka barbaadanii bitaaf mirgaan labsanii keessatti olaantummaadhaan keessatti jiraatan biyya akkasii argitee biyya zamana rasuul alayhi salaatu wassalaam deema gara biyya habashaa sana keessatti malik argitee nama biratti hin zollomametu jira gara biyya saniitti deema jiran seenaan sun akka deebi'ee dhufuudhaaf har'a hojjechuudha qabna seenaa guyyaa kaleessa wanni haasofnuuf har'a haala keessa jirru ilaallee borummoo haalatti deebinuudhaaf karoora baasuudha qabna eegi immoo namni waan jiraatuuf kaayyoo jiraatuuf hin qabne inni nu du'aadha inni nu du'ee jira jechuu har'a qaamaan dhaabbatee deema malee du'aadha namni kaayyoo hin qabne namni seenaa isaa jijjiiruudhaaf sochii hin taasifne akkam jira kaleessa jedhee kan jijjiirama fiduuf hin yaalle inni du'aadha warra du'aa ta'uurraa rabbi nu haa tiksu warra seena dalaguurraa rabbi nu haa taasisu har'as ni iyyina boris ni iyyina iftaanis ni iyyina wanni nu dubbannuuf wanni nu ergaa kana dabarsinuuf dhaloonni kun dhaloota dhufuurratti ba'aa kaa'ee deemuudha hin qabu ba'aa buusee deemuudhaan qabu dhaloonni dhufu onnee guutuudhaan akka inni amantiisatti boonee deemuudhaaf har'a hojjechuudha qabna har'a eegiin hojjenne taas ba'aa dhaloota irratti taanee maqaan keenyas qabrii gaditti awwaalame akkasumas dhaloota dhufuudhaan komatamaa jiraachuun keenya waan hin oolledha kana balleessuudhaaf kana ofirraa dhorkuudhaaf kana ofirraa qolachuudhaaf dargaggoonni jirtan abbootiin keenya hawwan keenya hundumtu keenya gahee keenya bahuudha qabna seenan otooman turke guyyaa kaleessa kana fakkaata ture warroonni kaleessa kan dalaganis ilma namaati bani aadamiidha nus kan dalaguurraa wanti nu dhorku hin jiru wanni nurraa barbaachisu tokkummaa keenya haa eegnu wal haa dammaqsinu wal haa ijaarru dhaloonni tokkummaa qabu waan tokkummaan qabu argata jazakumullahu khairan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif dhiyeesse an obboleessi keessan Hamza Boranaati gama kutaa teeknikaatiin sagantaan kun nashiidawwaniidhaan bareeddee akka qilleensa gubbaa ooltu kan nuuf taasise kutaa teeknikaa keenya Abul Khayr nu wajjin ture obboleewwan keenya gama toora WhatsAppiidhaan ergaa keessan nuuf ergaa jirtan wanti guddaa isin gaafannu dhiifama nurraa ta'a ergaan guyyatti dhufu ergaa lakkoofsaan guddaaf baay'ee ta'e yerootti battalumatti deebii isiniif deebisuu dhabuu kennaaf dhiifama nurraa ta'a garee raadiyoo daandii haqaa keessatti kan makamuu barbaadan abbaan lakkoofsaa nuuf haa barreessu abbaan lakkoofsaa yoo nuuf barreesse seera garee ni himnaaf seera garee himnee seera garee eegee himneef hin booda gara gareetti ni daballa seera garee raadiyoo daandii haqaa keessatti eenyuyyuu garee san keessatti katabuu nagaa gaafachuu hin danda'u raadiyoo daandii haqaarraa erga isaniif darbu qof hordoftanii ergaawwan keenya gama hawaasaatti akka tamsaaftanu obboleewwan dhuunfadhaan nuuf barreessitan jazaakumullahu khairan garee irratti akka dabalamtanuuf dhuunfadhaan nuuf barreessaa yeroo argitee ergaawwan tartiiban keessummeessinutti isin keessummeessina jazaakumullahu khairan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya barakallahu fiikum waan nu wajjin turtaniif sagantaa keenya irratti yaadaaf komii qabdan hunda akka nuuf gumaachitan maqaa rabbiitiin isin gaafanna raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati raadiyoo daandii haqaa wajjin taanee haa guddifnu raadiyoon daandii haqaa haala amma gubbaa jirturraa guddattee gama toora saatalaayitiif gama toora qilleensa gubbaa akka ooltuuf gargaarsi keessan murteessadha raadiyoo daandii haqaa cina dhaabbattanii beekumsaaf dandeettii keessaniidhaan qabeenya keessaniin akka guddifattan waamicha keenya yeroo hundaati amma sagantaa keenyatti taanutti deebinee wal arginutti
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي يا جبا قبل قمنوه سكبا قوة في قدرة لقمنوه سكها قوة في قدرة لقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان الله ربي يا جبا جبين قمنوه سكبا قوة في قدرة لقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان